Akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii nageenyi faraarri waaqayyoo siniif haa baay'atu. Har'a haati kakuu ayyaana waggaa sinan dubbisa jettee dhufte. Achi gaafa ishiin ayyaana waggaa sinan dubbisa jettee naa bilbiltu maalan qopheesse seetanii yaa monetization taatetti miti raasumaan isin beektu warroonni haadha kakuu wayin immoo fayyoo jaalalaa beektan akkuma beektan karaa kanaan jechuudha. YouTube ishiin kuni monetization ta'eera congratulations jedhaanii deeni. Ani abbaa kuma 50 qophaa'etu isa kanaaf dhufaa jechuudha. Dhufaa jirti gaheera naan jedhaarti. Waan ishiin jettu gaafa seentu kunoo keekis qopheesse fiira. Hoggaa dhuftee banattee ilaaltu siniin jedha amma dhufaa jirti. Asumaan waliimaan daawwannu siniin jedha. Fayyoon dhufaarti ajara keenya laalaa koottaa dhufa fayyoon dhufaarti. Maal taate kootu na gaafachaa dhufaarti. Fayyoon ko na gaafachaa dhufaarti koottaa laala. Koottaa ni fayyoon ayyaana. Bagattis gahe. Yaa silkiidha waan faana haaseefsida waan jenne. Bakka kootu seeni baatee deema ayyaana. Maal seen bismillaahi jedhe seeni ka. Ndee ayyaana maafu gaarii miti de. Barreeffamnu maali? Dubbifadhu kaa. Ofii koo kongiraa kun jedhee kuma shaayii ofii hin danfisne maa inni si? Abbaa simattu abbaa harkaa fuudhi. Waan dubbisaa. Ani koo wanti ni ta'eban. Na agganaa bartan. Kakuu ne sadatti maaf kakuu dhiiftee dhufte? Kakuu maaliif ta'e dhufte? Naasise. Ani kun moonii ta'uu koo bishaan birciqoo tokko hin dhugne gatisaan. Akkasii. Maalaan kuma 50 si qophaa'ee dabar. Kana qopheessite amma silamni kasitti bilbila yoo kana qopheessite. Maali kootu saaqadhu kaa maali keekii keessaa saaqadhu koo amma isa dhiisitu. Keekii keessaa saaqadhu. Maasi naasiste kootu saaqadhu kaa maali. Keekii yoomna qopheessi jersee akkanuma dubbisuu dhufe malee waggaa meeqatti saanu. Kootu waggaa. Kan na dubbistanii na uyyuun dubbistan jedheen ture siin ganaa keekii na qopheessi. Maal jechuudha maali koo nama haadha ijoollee kootti hin tolu bar. Si hubanna haadha ijoolleetti hin tolu. Ati ndoomu si ajaa'ibsachuu qabna malee maaliifi. Mega itti adeemna abbaa eebba na gargaara. Abbaa eebbu gaara qabattoo kee lafa godhi lakkii qabattoo kee. Maal wayyaa hodha ijoolleetti hin reeba malee. Mee ijoollee keenya galatsaa booduma sinii godha malee waan isaan ani waan dubbadhu dhabeera. Ani waan ani qopheeffanne isaan na qopheessan. Olaanuma qalan godhan isaanii. Maal goona re'aa shaganii oola shaganii gada shaganii suma. Congratulations. Maal keessa naannessa? Bagamoonii taatee kakuu koo. Congratulations. Keessa baasaa bakka. Bagamoonii taatee kakuu koo jedha. Ay kakuun ta'uuf jetti ta'e. Kakuun hin dhufti seenee turre nu gaa rabbi. Congratulations fayyoo dhaqamaa. Anoo kakuu koo dhufasee maalan beekaree fiddee dhuftasee. Baay'ee galatooma dhugaa waaqa garuu maamiti. Happy birthday bagamoonii Maal kun kana caalaa lideetiin kana caalaa. Muradhu kaa. Kanumaanii. Embaa billaa dhiqaa fi fidaa fi ijoollee. Kanumaa muranna nuyi. Cabacabaa fi kaajoo maal ijoollee? Mooraan. Yaa fayyoo bagamoonii taatee. Bagamoonii taatee. Kakuudha malee an ta'e maal?
Kakuu. Saanii naa fidaan ani nyaadhamu. Dafa saayinaa fidaafi. Monetization akkatti ol ba'e argitanii. Dhugaa waaqa baay'ee galatooma. Ani keerii iyyuu ittiin kennine maaliif beektaa inni sun waan miira koo cabsee jiruu fi shantamaaf qopheessuu ture. Nus shantamaati sii fiduuf turre. Isaafis celebrate gochuuf ture. Inni kun garuu erga ta'e jennee dhiisne. Monetizationidhaaf immoo iddoon kennine nun akkuma salphaatti ta'anii yaadne bakka garuu isin baay'ee galatooma uffadha kabajamaa. Kongiraa itta. Naqa. Astini. Ayyo. Na guddiseen fudhadhe moo. Maal guddiste? Galatooma gaa. Fardiin geessa malee waraana. Afaan kaa'uure. Kakuu haadha kakuu. Baay'ee galatoomu bakka. Maa jechaan qabanii. Jechaan qabu lafaa fi lafis keessee waaddu sarpiraayizii na godhee jechuudha. Ani dhugaa waaqa hiyyaanni hindaam amsaalunaa dhufu isheen jennaani anuna dhufaa jedhee dhufee egaa akkas ta'e jechuudha. Kanaaf iyyuu jechuudha miileen ammoo guuteet miileen gaafa dura matooshii guutamtire matooshii gaafa guute immoo akka ajaa'ibaatti eessatti kabajna sirriilee eessatti goone. Iddoo isaan beeknu iddoo jiraannu yeroo isaan. Maal amma jijjiirraa Oromoon koodoo walitti dhufee nan godha jedhee guyyaa tokko keessatti hin godha bara. Kanaafiyyuu jechuudha isa inni abbaa eebboo haa ta'u maafitti galtee shana shanaarta garuu inni madharraatee gaafa ishee nyaattu. Inni harraatee. Maalaan hin gargaaru. Fudhattee deemti laata. Yaaddoftee abbaa eebboo. Saanii fidadhaa ijoollee dafaati. Kunoo naqattee itti bara. Laakiin gahuni. Yoo kunoo isa adii sanitti ture silayyuu. Teestii isaa baay'ee gaarii keekiin keenya dhugaa jechuun kakuudhaaf wajajiif naasumaan jechuudha. Lidatii ishee ofumaa nyaattu. Gaarii goote abbo. Anaan beekoon gaafa nyaatu toonsilii qabsiisa. Kanadhaan siniin jedha. Waan dabarsitu dabarfadhu ergaa ijoollee gaafatteetta garuu daawwattoota koo nagaan gaafanne barfayyo. Maal anoo sarpiraayiziin ta'e yoom waa'ee kootti hin gorre malee waa'ee isaanii yoom hin gaafadhe. Taa'ii maal taa'ii kan? Taa'ii malee maal waattu si dhaabbachise maal abboo? Ismaalaa dhufte yukkoo sin teechifne barnu kaameraa sitti xamanne. Hojiitti na seensisanii kun akkasitti sarpiraayiziitti na gashanii na hordoftoonni beekoftuuf nagaa waaqayyoo isiniif haa ta'u hunduma keessanii fi lafa jirtan mana jirtanitti egaa yeroo dheeraadha booda yuutuubii kana irratti argameetiin jirachuudha. Sababni garuu ayyaanuma sababeeffanneetu kan dhufne isaan hunduma sarpiraayiziidhaan na eeganii monetaayiziidhaan na eeganii sirreessuudhaan na eeganii. Egaa waaqayyo jireenya isaanii asirreessu waan hafe isaaniif asirreessu gaarummaa hojjettan immoo waaqarraa argatu deebiisaa namarraa hin argamusi. Kanan jedha maaliin jedhare yuutuubii kana daawwadhaa dhugaa dubbachuudha badaan daawwattanii sabskiraayibiinsa baay'eedha viiwunsaa yuutoo parsantiidha ala tokkoyyuu hin jiru. Kanaaf amma sinii danda'ame ilaalaa daawwadhaa gargaara Oromoo Appideet Oggodhaa bara 2016 waan haaraa gochuu qabnaa 100 gashuu qabnaa sheer gochuu qabnaa irratti hojjechuu qabnaa karoorri keenya kanadha. Galatoomi fayyoo koo eebbifama. Daawwattoota koos eebbifamaa liinkii kakuu kana jalatti piinii siniin godhaa. Dhaqaati miiliyoona gashaa maal miiliyoona gallaa dhugaa warrumti jirru ammumti warri irraanfattan fayyoon eessatti baddee warreettan kakuu irratti jirti achiin subscribe godhaa siniin jedha olaa jajjabeessinuu ulfaadha bye bye.